dubbii Sillaasee gooftaan duuka bu'oota isaatti yeroo ergumsa kennu yookaan immoo ergama duuka bu'umsaa gaafa ergu waa'ee dubbii Sillaasee waa'ee dubbii isaa itti miira. Kun akkamittiin ilaalama kan jedhamu wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 20 kaasee kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Yesuus qofa jedhu. Yesuus qofa gaafa jennu abbaan hin jiru qaamni Hafuurri Qulqulluun jiru jechuudha. Mana amantaa Pirotestaantii fi Kaatolikii keessatti Hafuurri Qulqulluun abbaarraas hin ba'a ilmarraas hin ba'a. Iccitii Sillaasee barnoota duuka bu'ootaatiin hubadhaa. Kanaan dura Kiristoos laga Yordaanositti yeroo misraachoo akkasumas gaafa ergama duuka bu'umsaa erguu kan jedhu keessatti kutaa adda addaa keessatti ilaalleera jechuudha. Amma immoo Iccitii Sillaasee barnoota duuka bu'ootaa keessatti adda isaan irratti maaltu barraa'ee jira nuun jedhaa maqaa hoolichaa yookaan maqaa Kiristoos Yesuustu barraa'ee jira. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos baay'isee kan isin jaallatu maqaa Waaqayyoo gooftaa keenyaan nagaan isin gaafadha akkam jirtu. Ameen nageenya Waaqayyoo nuuf baay'atee sa'aatii kana eebbisee qulqulleessee waan nuuf laateef maqaan isaa kan qulqullaa'ee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akka fedhaaf fakkeenya Waaqayyootti barnoota keenya itti fufna. Iccitii Sillaasee kutaa 10ffaa har'a akka fedhaaf fakkeenya isaatti waliin barannaa Waaqayyo hunduma keenya barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa guddaa nuuf haa ta'u. Kanaan dura kutaawwan adda addaa dubbii Sillaasee kakuu moofaa keessatti kan jedhuuf kakuu haaraas hagatee gallee wal beellamnee todda baanirraa har'a akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti dubbii Sillaasee gooftaan duuka bu'oota isaatti yeroo ergumsa kennu yookaan immoo ergama duuka bu'umsaa gaafa ergu waa'ee dubbii Sillaasee waa'ee dubbii isaa itti miira. Kun akkamittiin ilaalama kan jedhamu wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 20 kaasee kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa innis akkas jedhe duuka bu'oota isaa ofitti waamee egaa deemaa ormoota maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutiin cuuphaatii barattoota koo taasisaa jedhe. Egaa deemaa jedhee barsiisee waggaa 3 fi ji'a 3 barsiisee erga raawwatee booda ofitti isaa waamee egaa deemaa jedhe. Gara addunyaa hundumaa deemaa jedhe. Andaara hundumaa deemaa jedhe. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaatii barattoota koo taasisaa. Wanta ani isinitti himes isaanitti himaatii duuka bu'oota koo barattoota koo taasisaa jedhe. Ani hanga bara dhumaatti isin wajjin jira jedhe argita. Isin wajjin jira. Qofaan jirtanii gaafa kana gootan gaafa cuuphan gaafa immoo barsiistan ansin faana jira. Qofaa kan jirtan miti. Jechuudhaan nutti dubbata jechuudha. Egaa asirratti waa'ee cuuphaa maaliin coomuu akka qabnu asirraatti baranna jechuudha. Kan cuuphamnu maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jedhamnee cuuphamna jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaafa cuuphu maqaa kanaan cuuphti. Maqaa kanaan cuuphda jechuudha. Gaafa sirna qulqulleessaa gaggeessitus kanaan kan hundumaatiin maqaan Abbaa, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun jaroonni kun maqaa sadii kan ta'an Waaqayyo tokko kan ta'an addan bahan waan ta'eef maqaan kun ni waamama jechuudha. Keessumaatii waldaa Pirotestaantii keessatti Yesuus qofa jedhu. Yesuus qofa gaafa jennu abbaan hin jiru qaamni Hafuurri Qulqulluun jiru jechuudha. Sababiin isaa qofa jedhameera waan ta'eef. Fayyinni Yesuus qofaaf jedhu. Fayyinni Yesuus qofaani gaafa jennu abbaan hin fayyisochaa jirra. Hafuurri Qulqulluun hin fayyisochaa jirra. Kanaafuu kan barsiifamuu qabu, kan cuuphamuu qabu maqaa kanaan jechuudha. Deemaa barsiisaa maqaa kanaan barsiisuu qabna jechuudha. Waa'ee Abbaa, waa'ee Sillaasee barsiisuu qabna jechuudha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti 5 pillars kan jennu yookaan immoo iccitiiwwan bu'uuraa 5 kan jennu tokkoffaatti kan argamu dubbii Sillaaseedha. Isa barachaa jiru kana jechuudha. Jalqaba dubbii Sillaasee barsiisaa jechuudha. Barsiisaa jedhe maal barsiisa? Dubbii Sillaasee akkamittiin Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu jedhaati barsiisaa. Eega barsiisanii hoo amansiisaa. Erga amansiisanii hoo kana malee kan cuuphame ni fayyada mitire cuuphaa immoo maaliin immoo cuuphna maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin immoo cuuphaa. Isa boodoo jaroonni kun maal ta'u? Barattoota gooftaa ta'u. Barataa jechuun maal jechuudha? Addunyaa kanarra amma jirutti namni nuti barataadha. Barataadha. Jireenya isaa keessatti wanta baay'ee barachaa deema. Amma dhumaatti immoo nu wajjin jira jechuudha. Amma bara dhumaatti. Kiristoos nu bukkee jira jechuudha. Nu gidduu jira jechuudha. Nurraa adda bahin beeku Waaqayyo gooftaan. Yeroo hunda nu wajjin jira. Nuti isa bukkeen jiru malee, nuti irraa fagaata malee Waaqayyo nu wajjin jira. Namni maqaa Abbaatti cuuphame, namni maqaa Ilmaatti cuuphame, namni maqaa Hafuura Qulqulluutti cuuphame Waaqayyo isa wajjin jira.
warra isa cuuphata yookaan immoo luboota mana amantaa wajjin jira. Mana amantaa wajjin jira. Mataa mana amantaa kan ta'e Kiristoos akkamitti mana kiristaanaa irratti adda baattanii yaaddu jira. Jireenya keenya keessatti nuti ijoollee isaa taanee amma argamnetti dhiphachuu hin qabnu inni wajjin jira innee amanuu qabna jechuudha. Maqaa kanatti garuu amanuu qabna. Abbaan abbaa keenyadha, ilmis abbaa keenyadha. Afur qulqulluunis abbaa keenyadha. Waaqa keenyadha. Haadha keenyadha, abbaa keenyadha jenneetu maal gochuu qabna? Itti amanuu qabna jechuudha. Sillaaseen abbaa keenyadha innee itti amanuutii qabna. Gaafa itti amanu immoo shakkiidhaan ta'uu hin qabu jechuudha. Shakkiidhaan ta'uu hin qabu. Kanaafuu gooftaan keenya ajaja kenne jechuudha. Kanaan coomaa jedhee nutti hime jechuudha. Kanaafuu kun dirqama dubbii sillaasee keessatti maqaan sadii akka jiran immoo sitti nutti hima. Maqaa abbaa ilma qulqulluu hubadhaa. Maqaa sadan nutti hime jechuudha asirratti. Of keessaas qaama sadii qaba. Of keessaas gocha sadii qaba jechuudha. Inni biroon duuka buutaa fi ergamsa kenneera ammas Kiristoos. Ani abbaa irraa akkan ba'u jajjabeessaa kan ta'e afur qulqulluu hafuura dhugaa kan ta'e yeroo gara keessan dhufu inni waa'ee koo suniif ragaa ba'a jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26. Hubadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti maal nuun jedhaa? Ani abbaa irraa kan ba'u hubadhaa. Abbaa irraa kan ba'u eenyudha? Hafuura qulqulluu kan ta'e abbaa irraa ba'a jechuudha. Ani abbaa irraa kan ba'u jajjabeessaa kan ta'e hafuura dhugaa kan ta'e yeroo gara keessan dhufu inni waa'ee koo ragaa isiniif baala. Waan sadii dubbachaa jira asirra keessatti. Tokkoffaan abbaa irraa kan ba'u eenyunni hafuura qulqulluu abbaa irraa ba'a. Abbaan jira kan abbaa irraa ba'u immoo jira jechuudha. Isaan isiniif ergaa eenyutu ergaa ilmatu erga. Eenyurraa kan ba'u abbaa irraa kan ba'u. Qaamni sadii maskee jiru jechuudha. Kiristoosii barattoota barsiisaa ture. Jabaadhaa natti amanaa abbaa gottisa manaa jedhe. Hin sodaatinaa jedhe. Addunyaan cimtuudha jedhe. Garuu addunyaa mo'adhiraa isinis hin mo'attu. Wanta dubbattan wanta yaaddan hin yaaddayinaa. Ansii wajjinan jiraa jedhe. Hin jajjabeesse jechuudha. Yerusaalemiin turaa achitti immoo kan isin jajjabeessu kan wanta hundumaa isinitti ergu isin barsiisu isin faana ta'u isin jajjabeessu abbaarraa kan ba'uun isiniif ergaa jedhela. Argitanii erguun eenyudha? Ilmatu ergachuudha. Eenyurraa baasuun immoo abbaarraa baachuu. Argitanii fedha tokko qabu waan ta'eef. Ilmi abbaa dhalataa afur qulqulluu immoo abbaarraa ba'a jechuudha. Kun immoo maal nutti himaa? Sillaaseen gochaan sadii akka ta'an nutti hima jechuudha asirratti. Afur qulqulluun abbaa qofarraa ba'a. Mana amantaa Pirotestaantii fi Kaatolikii keessatti afur qulqulluun abbaarraa sin ba'a ilmarraa sin ba'a. Kun ganiinsadha. Ganiinsadha kun. Kitaabarrattis barraa'ee hin jiru barraa'ee wanta barraa'ee hin jirredha jechuudha. Maaliif? Kunoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26, boqonnaa 14 lakkoofsa 16, boqonnaa 16 lakkoofsa 26. Gaa dubbistanii maal nuun jedhaa? Abbaarraa kan ba'u nuun jedha. Ilmarraa kan ba'u hin jenne laa. Abbaarraa kan ba'uun isiniif erga eenyutu? Ilmi. Asirratti ilmarraa kan ba'u hin jenne waan ta'eef hojiin hafuura qulqulluu bahuudha waan ta'eef eenyurraa immoo ba'a? Abbaarraa ba'a. Kanaafuu gocha yookaan immoo raawwii sillaasee kan nutti himu kutaan kun kutaa addaadha jechuudha. Caqasni biroon hin jiru jechuudha. Garuu amantoonni Pirotestaantii fi Kaatolikii yaa'u amantoota amantaa namtolchee waan ta'an yookaan ofii isaaniitiif kireet waan godhanii fi dubbii sillaasees waan itti namanneef waanuma barraa'ee jiru waan dubbisaniifidha malee itti amananii miti jechuudha kan isaan barsiisan. Sababa kanaafuu abbaanii ilma dhaleeraa afur qulqulluu baaseera jennee kan lallabnu sanaaf jechuudha. Caqasa keenya isa guddaadha kun. Egaa dubbii sillaasees keessatti sirnaan bal'inaan barreeffameera jechuudha. Abboonni keenya jaarraawwan sadaffaa arfaffaa kee turan kutaa kana sirnaan nuuf katabaniiru. Keessumaatii Yohaannis inni afaan warqee Joon Kiristoof kan jennu jechuudha. Bara 407 kan ture abbaa ajaa'ibaa kan ta'e kitaabota adda addaa hiikee kan barsiisaa ture waa'ee kutaa kana akkas nu barsiisa jechuudha. Inni waan hundumaa waan beekuuf abbaa irraa akka maddu beeka ture nuun jedha. Maaltu abbaa irraa maddaa? Hafuurri qulqulluun abbaa irraa akka beeka waan tureef. Beeka waan tureef. Inni tokkoffaan abbaa irraa dhalatee hafuurri qulqulluun immoo abbaa irraa akka ba'u beeka waan ta'eef dursee nutti hime. Ganaa kan bu'udha hubadhaa. Ka'aab የሚወጣ ነው አለው አባ irraati kan ba'uun isiniif ergaa jedha ganaa kan ba'u inni wanta hundumaa beeka jechuudha waaqayyotu wanta hundumaa beeka waan ta'eef inni ofii isaatii eessa akka dhufe ni beeka waan tureef ilmumtiyyuu eessa akka dhufe ni beeka waan ta'eef nutum beeku malee ani Abrahaamii osoo injiraatiniyyuu tureeraa jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 gubbaarratti warroonni Israa'el gaafa kana dhagaan dhagaadhaan rukutuuf kaan jedha Kiristoosiin ati umurii waggaa 30 kan hin guunne akkamittiin Abrahaam wajjin wal qixxeessa jechuudhaan Kiristoosiin awuf turan ila. Abrahaam osoo hin uumamin waaqayyo tureera la. Samiif lafti kun osoo hin uumamin waaqayyo ilmaa tureera. Abbaa isaa wajjin wal qixa yeroon hin lakkaamuuf jechuudha. Yeroon hin lakkaamuuf ilmaaf. Abbaafis afur qulqulluu isa akkas jechuudha. Kanaafuu
Inni ofiisaatii eessaatii akka dhufe ni beeka waan ta'eef. Akkuma waa'ee ofiisaa of ibsee waa'ee Hafuura Qulqulluus maal godhee ibse? Eessaatii akka bahu ni beeke. Eessaatii akka bahu ni beeke. Inni eessaa akka dhufe beeka, garamis akka deemu immoo beeka waan ta'eef innis waa'ee isaas dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 gubbaarratti ani eessaa akka dhufe beeka, garamis akka deemu beeka jedhee dubbateera. Eessaa akka dhufe beekachuun abbaarraa dhaladhe jechuudha. Gara immoo deema abbaa cina naqee taa'a. Gara abbaatti ol baheera mitire gaafa ol bahu gara abbaatti ol baheetoo taa'eera jechuudha. Kanaaf qulqulluu Yohaannis nafaan warqee haala kanaan kutaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 26 nuuf hiika jechuudha. Inni Waaqayyo irraa ba'a hin jennu. Eenyu abbaan ilmi dhiifama. Ilmi Waaqayyo irraa baha hin jennu dhalata jenna malee. Bahuuf dhalachuu immoo adda baasuu qabna jechuudha. Garuu abbaa irraa dhalata jennaanii. Ilmi abbaa irraa baha kan jedhamuuf kun ganiinsadha. Abbaa irraati kan bahu eenyudha? Hafuura Qulqulluutu abbaa irraa baha. Sababiin isaa Sillaaseen raawwiidhaan tokko tokko bakka hin bu'u waan ta'eef. Ilmi dhalataa Hafuura Qulqulluun immoo ni baha. Eenyurraa? Abbaa irraa lamaanii jechuudha. Abbaa irraa. Garuu abbaa irraati dhalata malee. Sababni isaas abbaa yeroo jennu qaama sadii keessaa waa'ee isa tokko dubbachaa jirra. Waaqayyo yeroo jennu tokkummaa qaama sadii dubbachaa jirra malee waliin makaa jirra miti. Kanaafuu hafuurri dhugaan akka abbaa irraa bahu akkasumas Waaqayyo ilmaas akka ilma abbaa irraa dhalatu sirnaan hubachuun nurraati eegama. Jechuudhaani abbaan kun waa'ee dubbii Sillaasee kutaa kana keessatti dubbatamaa jiru nu barsiisaniiru jechuudha. Qabxii biroon ilaallu iccitii Sillaasee barnoota duuka bu'ootaatiin. Hubadhaa. Kanaan dura Kiristoos laga Yordaanositti yeroo misraachoo akkasumas gaafa ergama duuka bu'umsaa erguu kan jedhu keessatti kutaa adda addaa keessatti ilaalleera jechuudha. Amma immoo Sillaasee barnoota duuka bu'ootaa keessatti. Duuka bu'oonni gooftaa deemaa jedhamaniiru. Erga Kiristoos ol bahee booda jechuudha. Deemanii barsiisaniiru jechuudha. Keessumaa qulqulluu Phaawulos, Phexros, Yohaannis ergaawwan isaanii keessatti sirnaan nu barsiisaniiru jechuudha. Nu barreessaniirus. Keessumaatti qulqulluu Phaawulosiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 gubbaarratti akkas nuun jedha. Kennaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keessan faana haa ta'u nuun jedha. Nuuf haa ta'u. Kun isiniif haa ta'u nuun jedha qulqulluu Phaawulos. Argitanii kennaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kiristoos maal nuuf kenne? Argitanii kennaan maali kan Kiristoos qofadha? Abbaan hin kennu, ilmi hin kennu, abbaan hin kennu, Hafuurri Qulqulluun hin kennu. Maaliif kennaa gooftaa keenya Yesuus tokko jedha qulqulluu Phaawulos? Kan hubachuu qabna jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo abbaa. Jaallataan Waaqayyoo qofadha? Waaqayyoo abbaa qofadha? Ilmi nu jibbaa? Akkas jechuudha. Tokkummaan Hafuura Qulqulluu. Waa'ee tokkummaa immoo gaafa deessinu Hafuura Qulqulluuf kenneera argitanii? Kun maaliif jedhame? Dubbii Sillaasee keessatti iddoo guddaa qabachuudha kun. Kennaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa jennu kennaa maaltu nuuf kenname? Qaamaan dhufee mul'atee foon dhala namaa uffatee kennaa baay'ee nuuf kenneera. Yeroo baay'ee namoonni baay'een kennaan fayyadaniitu yaada jedhu ni kaasu miti ree? Kennaa eenyu? Kennaa Kiristoosin. Kiristoos maal nuuf kenne? Tokkoffaan cuuphaa nuuf kenne, fooniif dhiiga isaa nuuf kenne, wangeela nuuf kenne. Kennaa kanaan fayyina jechuudha. Kanaafuu kennaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isin faana ta'u jechuun cuuphaa qulqulleettiin isin faana taatu, fooniif dhiigi gooftaa sun amantanii akka isin fudhataniif isin faana taatu, jechi dhugaan wangeelaa isin faana ta'u jechuudha. Kiristoos kana nuuf kenne waan ta'eef. Kennaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenne maalidha? Tokkoffaan fannoo irratti of nuuf kenne. Fannoo irratti of nuuf kenne fooniif dhiiga isaa nuuf kenne jechuudha. Fannoo irratti immoo cinaacha isaa keessaati hewaan lammaffaa kan jedhamtu, maayigeboo kan jedhamtu yookaan immoo bishaan cinaachaa kan jedhamu. Bishaan qulqulluu nuti irraa dhalannu sana nuuf kenne jechuudha. Wanti hundumtuu fannoo irratti nuuf laatame waan ta'eef. Fooniif dhiigi gooftaas fannoo irratti nuuf laatame. Cuuphaanis cinaacha Kiristoos keessaa burqite sun fannoo irratti nuuf laatame jechuudha. Akkasumas fannoon gooftaa mataa isaatii nuuf kennaadha jechuudha. Fannoon gooftaas nuuf kenname. Kan isin ajaa'ibu kennaan biroon kennaan Kiristoos nuuf kenne immoo dubroo Maariyaamidha. Fannoo jalatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 gaafa dubbistan qulqulluun Yohaannis kennaa kana fudhateera. Kunoo haadha kee jedhee Yesuus Kiristoos fannoo irra osoo jiru nama jaallatu, haadha jaallatu, nama jaallatuuf kenne jechuudha. Waan jaallattan nama jaallattaniif laattu. Wanta hin jaallanne immoo nama hin jaallanneef laattu. Jammar nama hin jaallanneef iyyuu waan laattan malee qabetti laatamas jammar. Waaqayyo ilmi Yesuus Kiristoos haadha isaa baay'ee jaallata ture. Nama baay'ee jaallatuuf immoo Yohaannis immoo laata jechuudha. Hanga fannootti kan amaname Yohaannisiif
hanga fannootti kan amamte durbo maaramiin Yohaannisiif laata jechuudha. Kennaa ijoollee Addaam kan taate durbo Maariyaam Yohaannisiif laatamtee nuti immoo karaa Yohaannisiin durbo Maariyaam fudhanne jechuudha. Kennaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuun tokkoffaan ishee kabraa jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo jaalala jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkuma dubbisnetti Waaqayyo addunyaa kan akkasumatti jaallate. Waaqayyo abbaa jaallate. Ilma isaa tokkicha dabarsee kennee nuun jedha. Maaliif yoo jennee Abrahaam abbaan ilma isaa tokkicha jaallate sana kenne miti dabarsee kanaafuu Waaqayyo abbaan jaalalaan fakkeeffame jechuudha. Sababiin isaa abbaan ilma dhalee Hafuurri Qulqulluunis ilma kee abbaa keessaa bahe waan ta'eef the fountain of life bu'uura yookaan hundee jireenyaa jedhamee beekama abbaan. Sababiin isaa akkuma sila jennee harka lamaan Waaqayyo abbaa jedhamanii kan beekaman ilmis taanaan Hafuurri Qulqulluunis abbaa keessaatii maal ta'an argamsi isaanii abbaadha waan ta'eef. Abbaan immoo argamsi isaa waan ta'eef jaalalatti fakkeeffame jechuudha. Jaalala keessaa jaalala bahe jechuudha. Argitanii abbaan jaalala gaafa ta'u jaalala keessaa maaltu bahe jaalala bahe. Kanaafuu ilmis jaalala jechuudha. Argitanii ilmis jaalala jechuudha. Jaalala keessaa jaalala baaka. Jibba keessaa jibba baaka. Akkasumas qulqulluu keessaa qulqulluu baaka. Abboonni keenya amantaa isaanii yookaan the creed faith ka jedhamu bara 325 irratti abboonni nuuf kayan keessumaa Atinaatoos duukaa bu'aan kan nuuf barreesse ifa ifarraa argame ifa dhugaarraa argame waaqa dhugaarraa argame jenneetoo ni galateeffanna jechuudha. Galata yookaan immoo kadhannaa yeroo hundaa keessatti Waaqayyo abbaan ifadha. Waaqayyo abbaa ifa dhugaa waan ta'eef ifa dhugaa kanarraati yoo argame ifa dhugaa kan ta'e ilmatu argame jechuudha. Ifa dhugaa kan ta'e Hafuurri Qulqulluun immoo achirraas argameera waan ta'eef. Argamu abbaadha waan ta'eef garuu argama gaafa jennu argama ani ibsin beeknu osoo hin taane kan sammuu keenya ol ta'e yeroodhaan kan hin beekamne yeroo ala kan ta'edha jechuudha. Tokkummaan Hafuura Qulqulluu immoo sin faana ta'u. Hafuura Qulqulluun tokkummaa ibsa. Qulqulloonni duuka bu'oonni bakka tokkotti maatii 120 taa'aa gaafa turan laphee tokkoof yaada tokkoon turan. Maaliif? Hafuura Qulqulluun isaan tokkoomseera waan ta'eef. Hafuura Qulqulluun tokkoomseera waan ta'eef. Baay'inaan miti jechuudha. Kan tokkoomnu kennaa Hafuura Qulqulluutiin waan ta'eef. Kennaan adda addaadha. Hafuurri immoo tokkodha jedhee kennaa sana kan nuuf kennu eenyudha? Waaqayyo Hafuura Qulqulluudha jechuudha. Kennaan sun immoo kan eenyudha? Kan Hafuura Qulqulluu qofadha? Kan abbaas kan ilmaasidha. Waaqayyo tokkodha gaafa jennu waaqa nuuf kenne malee qoonnee dubbachaa kan jirre immoo hubachuu qabna. Egaa asirratti abboonni keenya yaada adda addaa nuuf kaa'aniiru jechuudha. Kutaa kana wangeela qulqulluu Phaawulos Qorontos irratti kan barreesse lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti kan nuuf barreesse irratti hiikaa isaanii akka ta'e nuuf kaa'u. Ambroos isa Miilaan bara naannoo 397 kan ture maqaa abbaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin ayyaanni tokko nagaa tokko jaalalli tokkoon yoo jiraatte dhugumatti hojii tokko akka jiru raawwiin tokko akka jiru bakka hojiin tokko jirutti immoo humni qoodumsaa akka hin jirre hubattaa nuun jechaa jira. Maqaa abbaa ilmaa Hafuura Qulqulluutiin gaafa amantu ayyaanni tokko nagaan tokko jaalalli tokko akka jiraatu dhugumatti ni hubattaa. Gaafa kana hubattoo bakka sanatti wanta gaarii hojjettaa wanta nagaa hojjettaa gargar ba'iinsi hin jiru qoodamsi hin jiru shakkuun hin jiru nuun jechaa jira abbaan kun. Sababiin isaa isiniif haa ta'u jedhamee ture kennaan ilmaa akkasumas jaalalli abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu isinii wajjin haa ta'u gaafa jennu warreen kun tokkoffaanii kennaa Waaqayyo irraa fudhatteen jaalala isaatiin yoo jiraatte tokkummaa yoo qabaatte Waaqayyo wanta siif kenne hunda yoo eegdee Waaqayyo wajjin wal fakkaattaa ayyaana argattaa nagaa argattaa jaalala argattaa kennaa adda addaa siif kennamaa nuun jechaa jira. Kanaafuu qulqulluu Phaawulos kadhannaa guddaa kadhannaa ajaa'ibaa kadhate jechuudha. Kadhannaa kana yeroo hundumaa kadhachuun nurraa eegama. Kadhannaa kennaa Waaqayyo ilmaa wanta nuuf kenne sana akka nurra bulchuuf jaalalli Waaqayyo abbaa akka nurra buluuf yoo Waaqayyoon hin jaallanne seexana jaallanne waan ta'eef tokkummaan Hafuura Qulqulluu akka nurra buluuf obboleessa keenya wajjin obboleettii keenya wajjin tokkummaadhaan akka jiraannuu fi kadhannaa kana yeroo hunda kadhachuu qabna jechuudha. Kadhannaa addaadha kun jechuudha. Yohaannis inni afaan warqee akkas nuun jedha. Qulqulluu Yohaannis inni afaan warqee maal nuun jedha? Qulqulluu Phaawulos ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu isin wajjin haa ta'u hunduma keessa wajjin haa ta'u yeroo jedhutti nagaa fi dhungannaadhaan erga isaan tokkoomsee booda of eeggannoo guddaadhaan Waaqayyottis isaan tokkoomsee ammas kadhannaadhaan haasaa isaanii cufaala. Qulqulluu Phaawulos nagaa barsiisee tokkummaa barsiisee jaalala barsiisee erga raawwatee booda
Jaalalli kun immoo eessarraa argama? Nagaan kun eessarraa argama? Tokkummaan kun eessarraa argama? Akka hin jenneef immoo abbaa ilma hafuura qulqulluutti amanuurraati argama jedheetoo barumsa isaaf goolaba jechuudha. Baay'ee barsiisaa erga dhufee booda ijoollee saboota Qorontoosiin kanaan guduunfachuudha. Lammaffaa Qorontoos irratti katabameera kun. Saboonni Qorontoos akkuma beektanii saboota ejjaan beekamoo turan. Ni amanuu garuu ni ejju turan. Sababa kanaafuu isaan ceephaa dhufeetoo ejja keessan irraa fagaadhaa jedhe. Kennaa Kiristoosiin fayyadamaa jedhe. Cuuphamtaniittu cuuphaa keessan eeggadhaa jedhe. Fooniif dhiiga gooftaa fudhattaniittu fooniif dhiiga gooftaa kana eeggadhaa jedhe. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 11 irratti akkuma dubbistanii waa'ee fooniif dhiiga isaa dubbata. Sirnaan fudhadhaa of eeggannoo fudhadhaa jedha. Kennaa sana kabajaa jedhaan. Sababa kanaaf jaalalli Kiristoos immoo jaalalli abbaan immoo hin jiraanne immoo isin hin fayyadu jedha. Abbaanis gahee qabaachuu keessatti ilma isaa dabarsee waan kenneef jaalatu sana waan kenneef. Tokkummaa immoo yoo hin qabdan ta'e immoo ofumaatis ni jedhaan ila qulqulluu Yohaannis inni afaan warqee. Kanaafuu yaada qulqulluu Phaawulosiin haala kanaan nuuf goolaba jechuudhaan immoo. Itti fufees hafuurri qulqulluun jalqaba ergaawwan keessatti waan isan galchinee fi waa'ee Kiristoosiin dubbachaa ture argitanii. Ergaa qulqulluu Phaawulosiin sirnaan gaafa dubbistan keessumaati gara warra Qorontoosiin gaafa dubbistan waa'ee Kiristoosiin dubbata. Waa'ee Kiristoosiin gaafa dubbatu immoo waa'ee abbaan dubbata. Waaqayyo abbaan akkas godhee jedha. Argitanii? Kutaa sana keessatti waa'ee eenyuun gashine, waa'ee qaamaa, waa'ee hafuura qulqulluun gashine. Dhufee lakki hafuura qulqulluun Phaawulosiin hin barsiifamne akka hin jedhamnee fi gadi bu'ee dhumarratti konkuluud godhee jechuudha. Tokkummaa hafuura qulqulluutiin immoo itti dabalee Sillaaseen abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhamu akka jiran nutti jechuudha. Nun jedhee abbaan keenya abbaan Yohaannis inni afaan warqee hafuura qulqulluun akka jiru nutti hima jechuudha. Inni wanta tokko miti kan jedhan amma eessa jiru nun jedha. Qulqulluu Phaawulosii waa'ee hafuura qulqulluun dubbanne jedhanii kan odeessan yoo jiraatan amma eessa lixuu jedha. Sababiin isaa qulqulluu Phaawulos dubbateera kunoo jedha. Kunoo amma abbaaf ilma wajjin isa lakkaa'eera hooti. Qaamni sadii akka jiran lakkaa'ee nutti himeera hooti. Kanaafuu warri hafuura qulqulluun hir'uudha jedhan. Kanneen akka Abnaariyoos kan jedhaman. Hafuurri qulqulluun hir'uudha jedhanii kan dubbatan. Jaroonni kun har'a eessa deemuree jedha. Qulqulluun Yohaannis ergaa isaatiin waa'ee sadan tokkummaas dubbateera jechuudha. Sila waa'ee qulqulluu Phaawulos hin dubbanne amma immoo qulqulluu Yohaannis ergaa isaa keessatti waa'ee Sillaasee maal jedhe. Duuka bu'ootni waa'ee dubbii Sillaasee maal jedhanii kan jedhu ilaalaa jira waan ta'eef. Dhuga baatota sadii jira jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 dubbisaa. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Samii irratti dhugaa baatota sadiitu jira. Isaanis abbaa ilma qulqulluu jedhamu. Isaan kun sadan tokkodha jedha. Kitaabni kuni afaan Giriikii qofarraa argattu. Afaan Giriikii qofarraa argattu. 81 irrattis 66 irrattis akkas jedheen barroofne. Sababiin isaa maaliif akka ta'e qo'adhaa. Qo'adhaati bukkee gaa. Yeroo baay'ee kitaabni kun gaafa hiikamaa dhufu haala adda addaatiin maal ta'eera jechuudha. Jeeqamee yookaan immoo yaada namoota tokko keessa galee barraa'eera. Akkas gaafa jennu garuu yaada nama dhuunfaa jechuu miti. Version adda addaa jira. Versioniin tokko irraati gara birootti gaafa hiikamaa deemu mi'aan hiikaa qannasaa irreechaa dhachaa deema jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee abboonni keenya duraan kan nuuf kataban qulqulluu Yohaannis kallattiidhaan kan nuuf katabe kanadha. Maalloon jedhaa samii irratti dhuga baatota sadeetu jira jedha. Samii irratti. Isaanis abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamu. Isaan kun sadan tokkodhaan hin jedha. Sadan isaanii sadii miti tokkodhaan hin jedha. 66 irratti kan barraa'ee jiru dhuga baatota sadii jira. Isaanis bishaan, dhiigaa fi hafuura jedha. Argitanii bishaan, dhiigaa, hafuura. Isaan sadanuu tokkodhaan hin jedha. Yaa'u kanatti gaafa finnu abboonni hiikaa nuuf kennu. Kan lamaan iyyuu hiikaa nuuf kennu. Garuu isa caalu dubbii Sillaasee kan ibsudha waan ta'eef abbaa ilma qulqulluu kan jedhu waa'ee dubbii Sillaasee irratti barachaa waan jiruuf kana fudhachuun dirqameera jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kun Giriikidha. Afaan Giriikiitiin yoo dubbistan yaada kana argachuu akka dandeessan asumaan isin yaada kana isiniif dhaama jechuudha. Egaa qulqulluu Yohaannis mul'ata isaa irratti illee nuuf katabeera jechuudha. Waa'ee sadan tokkummaa nuuf katabeera. Maalluun jedhaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 gaafa dubbistanii mul'ata isaatiinis kunoo hoolichi tabba Tsiyoon irraa dhaabbatee ture. Isa faanas maqaa isaa, maqaa abbaa isaa fi maqaa hafuura qulqulluu adda isaanii irratti kan barreeffame. Namoota 144 tureenuun jedha. Hubadhaa. Tabba Tsiyoon kan jedhame irratti hoolichi Waaqayyoo achirra dhaabbatee tureenuun jedha. Hoolicha Waaqayyoo kan jedhame sun eenyu akka ta'e ni hubanna jechuudha. Isa faanas
maqaa isaa hubadhaa. Maqaa hoolichaa jechuun hoolicha jechuun Kiristoos Yesuusidha. Maqaa abbaa isaa fi maqaa qulqulluu adda isaanii irratti kan barreeffatan nama 144 ture jedha. Tabba Tsiyoon jedhamuun mul'ata isaa kan arge kun qulqulluu Yohaannisidha. Hoolicha kan argame tabba Tsiyoon keessattidha. Tsiyoon jedhamtuun Dubroo Maaraamidha jechuudha. Dubroo Maaraam Tsiyoon jedhamti. Faaruu 86 lakkoofsa 5 gaafa dubbistanii namni haadha keenya Tsiyoon jedhaadha. Namni haadha keenya Tsiyoon jedhaa namni keessa dhalateera waan ta'eef nuun jedha. Macheem Tsiyoon asirratti maal jechuudha ree qulqulleetti Dubroo Maaraam akka taate kallattiin nutti agarsiisa waan ta'eef. Namni haadha keenya Tsiyoon jedhaa namni keessa dhalateera waan ta'eef laa. Namni haadha keenya Tsiyoon asirratti Dubroo Maaraamidha. Dubroo Maaraam keessaa eenyu dhalate? Kiristoos Yesuus dhalate jechuudha. Inni immoo maalidha? Hoolichadha. Hoolicha Waaqayyooti. Akkamittiin hoolaa jedhame? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti Yohaannis cuuphaan Waaqayyoo maal jedhee kunoo hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaa kanaa barbadeessu jedhe. Hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaa kanaa barbadeessu. Inni eenyudha? Yohaannis cuuphaa. Yeetu akkas jedheeni Kiristoosin akkas jedhe jechuudha. Inni hoolaa dhugaadha waan ta'eef. Dhuguma immoo hoolummaa isaa agarsiisuudhaaf qaraanioo irratti qalame laa. Qaraanioo irratti qalame. Hoolaan ni horsiifamtee ergasii ni qalamte jechuudha. Isa booda foon ishee nyaatama. Kiristoos Yesuusis hoolaa dhugaa ta'eera ni qalame. Erga qalamee booda foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jedhe. Foon isaa nyaanne jechuudha. Hoolaa dhugaa. Kiristoos Yesuus immoo hoolaa qofa osoo hin taane tikeedha jechuudha. Tikeen immoo hoolota isaatiif dabarsee of laata jedhe. Daawit abbaan keenya gaafa tiksaa turetti qeerransoonni leenconni gaafa hoolota isaa fudhachuudhaaf dhufan harkaan dhayeetoo akka inni irraa buusaa ture. Of dabarsee hoolotaaf jedhee kan jiraachaa ture kitaaba Saamu'eel irratti barraa'ee jira. Kanaafuu Kiristoos Yesuus immoo teessoo Daawit irra kan taa'e hoolaa dhugaan tiksee dhugaan hoolicha Waaqayyoo jedhame. Eessatti argame? Tsiyoon keessatti. Tsiyoon kan jedhamu Dubroo Maaraam. Kanaafuu namootni 144 daa'imman bara Heroodis gorra'aman ijoollee sababa Kiristoosiif gorra'amanidha. Qulqulluu kan ta'anidha. Adda isaanii irratti maaltu barraa'ee jira nuun jedha? Maqaa hoolichaa yookaan maqaa Kiristoos Yesuustu barraa'ee jira yookaan maqaa ilmaa jechuudha kana biraa. Akkasumas maqaa abbaa isaa maqaa abbaa jechuudha. Maqaa qulqulluu eenyu irratti barraa'ee jira? Adda isaanii irratti barraa'ee jira. Yoon barraa'e amanamanii waan du'aniif laa. Namni maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa qulqulluutiin cuuphamee barreeffatee jechuudha asirratti bana garaachaa. Nuti amma maqaa kana barreeffannee jira of keessatti jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo gaafa dhufu maqaa kana nurraa dubbisa jechuudha. Warroonni maqaa kanaan hin cuuphamne immoo hafuura 66 adda isaanii irratti barraa'a. Yaa awuree quxur ibaalaal 66. Waan lamatu barraa'a adda keenya irratti. Yoo cuuphamnee Kiristoosiif adda baanee qabsuurree jiraannee adda keenya irratti kan barraa'u maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu maqaa abbaatu barraa'a jechuudha. Argitanii? Yoommoo ta'uu baate hoo maqaan seexanichaa addunyaa kanarra mo'aa lama jira. Mootii lama jira. Argitanii? Mootummaa lamatu jira. Tokkoffaan mootummaa Waaqayyoodha. Tokkoffaan mootummaa Si'oolidha. Mootummaa Si'ooliin kan bulchu Daabiloosidha. Daabiloostu bulcha. Mootummaa qaban achi keessatti Waaqayyoof namoonni ajajamne warri sobaa oolan warri ejjaa oolanii gara isa sobaa gara abbaa sobaa gara isa lubbuu baasaa deemu jechuudha. Innis eenyudha? Daabiloosidha. Isaafis bakki qophaa'eera. Warri dhugaa hojjechaa oolan dhugaa raawwachaa oolan qulqullummaadhaan jiraatan immoo maqaan Waaqayyoo adda isaanii irratti barraa'ee isaan immoo mootummaa Waaqayyoo galu jechuudha. Kanaafuu qulqulluu Yohaannis mul'ata kan argee maqaan Sillaasee akka jiru nutti himeera jechuudha. Asirratti maqaa Sillaasee gaafa jennu maqaa sadan tokkummaa jechaa jiraachuu keenya keessa keenyatti galmaa'ee akka jiru hubachaa jira jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 irratti akka dubbanne gaafa cuuphamnu maqaa kanaan mallatteeffamne. Daa'imni tokko ni cuuphamti. Erga cuuphamtee booda maal taate? Meeroonii dibamte jechuudha. Si'a 36 dibamte laa meeroonii. Bakka 36 dibamti. Mucaan kun yookaan namni guyyaa kana cuuphame jechuudha. Isa booda fooniif dhiiga Kiristoosiin fudhata jechuudha. Namni fooniif dhiiga Kiristoosiin hin fudhanne immoo fayyuu hin danda'u. Maqaan Sillaasee nurratti waamamee abbaatti ni amanaa, ilmatti ni amanaa, hafuura qulqulluutti ni amanaa jenneetu erga ragaa baane booda meeroonii dibamna jechuudha. Meerooniin suni maayitama yookaan chaappaadha. Argitanii? Dhugumatti amaniira. Xalayaan mootii tokko yookaan xalayaan sirriin tokko kan beekamu yoo chaappaa qabaate. Cuuphaa sirriinis yoo meeroonii qabaate qofa cuuphaa jedhama jechuudha. Cuuphaa jedhama jechuudha. Dibanni sun dibaa waan ta'eef. Dibanni fakkeenyaaf qulqulluuti waan ta'eef dhugumatti hin dibanneera jechuudha. Dibamneera jechuudha. Eenyuuf?
nuti kennaaf qulqulluu fudhanneerra. Isa booda'u ani isinirran bulaa isin immoo narra bultu. Namni foon koo nyaata jireenya bara baraa argata. Ani isarran bulaa inni immoo narra bulaa jedhee waan dubbateef Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:55 kaasanii gaafa dubbistan isarra bullaan immoo nurra bula jechuudha. Sana immoo maal goonu? Fooniif dhiiga Kiristoosiin fudhanneetoo mirkaneeffanna jechuudha. Argitanii chaappaanii afur qulqulluutiin Kiristoos Yesuus immoo fooniif dhiiga isaa nyaachuun nu keessa bulaa, afur qulqulluunis nu keessa bulaa. Abbaan immoo yaa'u lamaan qaamni lamaan kun achi keessaati baha waan ta'eef innis nu keessa jira jechuudha. Qulqullummaa Waaqayyoodha gaafa jennu sababa kanaaf jechuudha. Kanaafuu maqaan Waaqayyoo nurratti barraa'ee jira. Abbaan nurratti barraa'ee jira. Ilmi nurratti barraa'ee jira. Afur qulqulluun nurratti barraa'ee jira. Nuti qabeenyaa eenyuyyuu miti jechuudha. Qabeenyaa Waaqayyooti nuti. Qulqulluu Phaawulos maal nuun jedha? Ani qulqulluu akkan ta'e Kiristoosin akkam fakkaadhu isinis na fakkaadhaa. Kiristoosin fakkaateera eenyu? Qulqulluun Phaawulos. Kiristoosin fakkaachuun immoo maalinidha gaafa jennu qulqullummaadhaan. Isarraa barachuudhaan ta'uu akka qabu mul'ata isaarratti qulqulluun Yohaannis nuuf kaa'eera. Namoonni lubbuu isaanii dabarsanii jiraatan kuni maqaa Sillaasee ofirratti barreeffatanii akka qaban. Namni Sillaaseetti namanne mootummaa Waaqayyoo galuu kan dandeenye qulqulluun Phaawulos dhiifama qulqulluun Yohaannis ergaa isaarra nuuf kaa'eera jechuudha. Kanaaf har'as taanaan maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Qulqulluutti kan cuuphamee maqaa kana ofirratti hin qabanne mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Qulqulluun Yohaannis abbaa wangeelaa mul'ata kana argira waan ta'eef. Har'a immoo namoonni baay'een maqaa isaaniitiin cuuphamanii mootummaa Waaqayyoo kan jiru waan ta'eef har'as taanaan maqaan kun maqaa bu'uuraa, maqaa ajaa'ibaadha. Sillaaseen ajaa'ibadha hin qoratamu kan jedhame sanaaf jechuudha. Akkamittiin akka maqaan isaa nurratti barraa'u illee hin beeknu. Akkamittiin akka isarraa dhalnu illee hin beeknu. Calma jennee garuu amantaadhaan fudhannaa cuuphama waan nuun jedheef inni abbaa keenya waan ta'eef ni ajajamna jechuudha. Kan ishi jedhe maal fudhataa? Eebba fudhataa. Kan lakkede immoo seefiitu yookaan billaatu isa nyaata jedhamee qulqulluun abbaan keenya abbaa Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti akka dubbate eebba argachuudhaaf maal gochuu qabna jechuudha. Ishi jennee cuuphamnee maqaa isaatiin jiraachuun nurraa eegama. Waaqayyo nu barsiisee hanga yoonaatti nu gorse maqaan isaa kan qulqullaa'eef kan eebbifame nuuf haa ta'u bakka jirtanitti nagaan Waaqayyo isin faana haa ta'u nagaadhaan tura.